raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Isin maal jettu? Qophiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota garaagaraa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan, waan isaaniif dhugaa ta'e, waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu? Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Sagantaa isin maal jettu har'aa qabannee dhiyaanneerra. Sagantaa kana keessatti yaada isin dhimma hongee irratti xiyyeeffachuun waa'ee Booranaa irratti yaada nuuf qoddan isin dhiyeessina. Mootummaan Bilxiginnaa meeshaalee inni ittiin uummata isaa adabu keessaa tokko agabsuu akka ta'e lammiilee biyyattii qofa otoo hin ta'in hawaasni addunyaallee gochaa isaa badaa uummata isaa irratti beela labsuun isa tufeera. Kun wayita waraana Tigraay waliin taasifametti hubatamuyyuu malee kan hin dubbatamneef Oromiyaa keessa hedduudha. Uummanni Oromoo gara lixa Oromiyaatti argamu keessumaayyuu uummanni Wallaggaa akkasumas uummanni Booranaa sababa waraanaatiin oomisha isaa akka hin oomishanne yeroo adda addaatti koomaandi poostiin irratti labsamee qeesaa irratti ajjeefamaa irraa baqachaa fi doorsifamaa turuunsaa yaadannoo yeroo dhiyooti. Yeroo kanatti immoo guutummaa Oromiyaa fi uummata Oromoo irratti waraana labsee fixutti jira. Egaa uummanni Booranaa dararaa akkasii keessa ture sababa hanqina roobaatiin midhaan itti ida'amee hongeef saaxilamee ture. Mootummaan jireenya uummata kanaa jibbees wayita namnii fi beelladoonni dhuman gurra ittiin dhaga'ee deeggarsaaf birmatu hin qabu ture. Gidduu kana wanti miidiyaalee hawaasaa irratti dhagahamaa fi daawwatamaa ture tokkommoo haalaan kan garaa nama nyaatu ture. Uummanni saawwan horsiisuun beekamu qotiyyoo ittiin qotatu tokkollee dhabe ofiisaa akka qotiyyootti camadee lubbuusaa oolfachuuf qotachaa akka turetu hubatame. Dhimma kana yoo dhageessan yookaan argitan maaltu isinitti dhaga'ame? Yaadawwan dhaggeeffattoota keenya akka ittaanutti qindeeffanneerra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Waggaa lama jechuu dandeenya. Roobni amma naannoo Booranaa kanatti waqtii lama jira. Waqtii gannaatii fi waqtii hagayyaa jedhanii gara keenyatti bakka hedduutti ammoo waqtii afraasaa kan jedhani. Almost rooba ganna lama uummati keenya godin Boorana sun hin arganne. Gama biraatiin ammoo rooba hagayyaa waggaa tokkollee hin arganne. Wanni kun ammoo uummata keessatti rakkoo jajjabduu uumtee jirti. Boon amma fakkeenyaaf waggaa darbee dabre kanaan wal qabatee uummati horii qabcufaayyuu dhabee jira. Keessumatti horiin loonii wanni roob dandamachuu hin dandeenye akkana kun uummata keenya irra bobbaatee jirti. Wanni amma sooshaal miidiyaa irralleetti bal'inaan mul'achaa jiru kunii waan kanaan wal qabataa jechuudha. Amma waaqi roobee jiru waan ta'eef boriifis namni waan nyaatee jiraachuun dirqama waan taateef akkasuma laf qotatanii jiraachuun jiranii wal qabateeti rakkoon amma namni sadarkaa sanatti namni laf qotuutti deebi'ee jechuudha. Horiin loonii qotiyyoon lafaan qotamu hin jiru amma yoo namummaan akkuma ta'u ta'ee lafa qotate malee fakkeenyaaf tiraakteriidhaan qotachuufis aksesiinis hin jirtu namni maallaqa hin qabu osoo maallaqa qabaatan iyyuu tiraakterii
fakkeenya lafaan qotamu naannoo sunitti bal'inaan kan daldala waan hin jirree fi wanti kun aanalee hunda keessatti namni fakkeenyaaf namni tokko qosaadhaaf ifaa ta'uu danda'a ammoo aanalee hunda keessatti aanaa Daldalee aanaa Yaabelloo Miyoo aanaa hundaayyuu keessa deemtee wanni kun qabatamaatti mul'achuu jira jechuudha. Kanaaf wanti qoosaa hin jirtu rakkuma qabatamaan uummata keessa jirtu kan isaan jedhan sun ofiiyyuu uummata fiittuyyuu uummatatti qoosuu jiranii jechuudha. Akkasitti hubadhe akkamitti qoosa jireenya ofirratti namni sadarkaa sunitti qoosaadha jedhanii akkamitti yaadamuu danda'a. Uummata Oromootti deeggarsa wal bira dhaabachuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon kun dhuguma bal'inaan fakkeenyaaf godinaalee akka Booranaa, Gujii fi gama Baalee fi Harargee keessatti mul'ate. Wanti kun uummati Oromoo yoo wal bira dhaabate furmaata kaa'uu hin danda'a bakka hundaa waan hin ta'inii fi atleast seef namtolchuun ni danda'amti. Koos uummati keenyas waan garaagaraatiin wal bira dhaabachaa ture aga barbaadamus ta'uu baatu. Kanaaf wanti guddoon uummati Oromoo rakkoo fi bal'inallee yeroo kamiyyuu wal bira dhaabatee tokko ta'ee waan danda'u hundaanii yoo Booranni rakkoon qunnamte yoo Wallaggaan rakkoon adda addaa uumamte Harargeetti fi Walloo bakka adda addaatti rakkoon uumamte wal bira dhaabachuun dhukkubaa fi walii dhukkubsachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf fuulduraafis uummati Oromoo waan hundaanuyyuu wal bira dhaabatee rakkoo fi bal'inaan wal bira jiraachuu qaba. Akka mootummaatti ammoo rakkoon kun waan sila humna namaati yoo ta'uu miti yoo dhugumaanii mootummaan waan kana beekee hubatee duratti itti qophaa'ee uummata mariisise uummata quuqama qabaatee waan rakkoo sadarkaa sanatti deemamuu miti. Kanaaf haala amma qabatamaa godina Boorana keessa jiru wal qabatee amma roobni roobee jira. Rooba gaariitti roobee muka gabbaa jechuu dandeenya. Bakka hedduu waliinis haala wal fakkaataanis ta'uu baatu bokkeenni sirriitti roobee jira. Uummati kun ammoo amma lafa qotachuu barbaada fakkeenyaaf bor akka hin beelofneef jechuudha. Aga danda'ametti meeshaa amma lafaan qotamtu meeshaalee teknooloojii kanaan deeggarsa dhiyeessisanii aanaalee hunda keessatti qonni haala wal fakkaataan hin jiru. Aanaalee ammoo qonnaan beekamanii jira. Kana Daldalee aanaa Yaabelloo aanaa Miyoo aanaaleen kukkuniin deeggarsa mootummaa gara barbaadu. Horii waan dhumeef amma qotachuun rakkisaadha. Kun ammoo fuulduraafis rakkoo jechuudha. Fuulduraafis uummati sun harkuma nama eeggata jechuudha yoo amma deeggaramee akka lafa qotamu hin taasifamin jechuudha. Uummata kana bira dhaabatee rooba kana fayyadamee akka inni lafa qotatee beela dhufu dandeessuu irraa danda'ama. Akka danda'anii uummati Oromootii fi mootummaanis deeggarsa godhuu qaba. Horsiisee bulaan sun horiin sun tokkollee hin jiru amma warri hedduun namni qabu makiina fa'aan deemee footoo haa warri sila waan kan deeggaree gargaaruu danda'u makiina maasaa abbaa tokko kee dhaabanii oofuru abbaa dhuunfaatiin akka waan gargaarsu uummata fakkeessanii footoo fa'aan ajenda godhachuun ajenda godhatan malee wanni akkas hin jirtu uummata akkasuma horii dhabeenya misooma irraalletti waan facaafatus sanyii hin qabu ajoo qabaate waan qotatuun hin qabu wanni sun turchinoo akkuma uummatitti kaayeen akkuma inni ittiin harkisa jiru ajanda waliin harkisa harree qabarreen harkisa harrumaan sunu bishaan kadhuwaatii dhabanii dhaafatanii akkasitti itti fayyadamanii laqaanii dhimmi kun ilaalu waan kallaalee ajanda kanatti maanti fayyadaa jedheeni itti fufuu qaba. Maanta namuu suurumu hayee suura abbaa tokko suura ofiruusifa akani misoomee aana Daldalee akkan jiraatanii boostanii aana Daldalee qofa osoo hin ta'inuu aanaleen baay'inaan jiran jechuun akkasuma uummanni akkas godhatan ajanda godhatan ajandumaaf onnedha malee wanni tokkollee hin jirtu uummati akkuma horii dhabeen misoomsi laganna kasilamu soomaallee namni misoomsus hin jirtu rakkoo uummata har'a deeggarsi la barbaachisu biyyi sun gammoojjii waan taateef amma akka naannoo Oromiyaatti lafa iddoo argi keessa Baaleef Booran keessatti mukuumama qofaa jira muki misooma kadhaabee laftan namni misoomsi hin jiru misoom biqiltuu kadhaaban kan irratti namni tokkollee ajanda godhe hongee uummati kun akkamitti dandamataa namni dhullee furmaatii waan kanadhaan tokkollee hin jiru gargaarsi qabanii silanii gargaarullee hin jiru sila mootummaallee nagi danda'u yoo cufaallee gadhabeellee bira dhaabbate makiinaan adda namni tokko lamaallee taate gargaaruu qaba namis gargaar hin jiru sanyis namni gargaar hin jiru. Hadufee gargaaru jiranii hammaan karaa tajaajila dhaqqabu jiraallee gaafii uummataatii fi gaafii mootummaallee gaafachuu danda'u. Akkasumatti hoogganaan sun seekteraattis jira seekteriis jiru sun akkamitti uummata fayyadu nama hojjatiisa. Hoogganaa fi warri seektera haasii jalsullee bir dhaabbachuuniti. Oomrunam tokko dhaqanii keessa dhaabbatanii footoo kaa'anii. Footoon kaan sun immoo miidiyaalee deemtii abbaarra akkasee sangaan harkifatee
sanga dhabe yookaan mukaan qotee keen naqate yookaan ofii wal harkisulleen bakka akkuma ta'e jira wanni bira kaaddaa warri godhuu dandeenye kaaddaa warri furmaatu godhullee hin jiru sila wanni asiin jiru gaafatanii fuunamni gaafii dabreellee boodirrallee waan dhufnatti hin fakkaanneen ulfaata nama akka dhuunfiyyaatti falee dhuunfiyya haa'uu danda'u mootummaan ammoo cimee irratti hojjechuu qabaa hojjechuus warra qonni qaban akka danda'am tokko atattamaan dafee sila isaati qonna kanaa gargaaruu qabaa keessumaatti ammoo gammoojjii booranaatiif yoo wal qabatee taate gammoojjiin booranaa bishaanii hedduu barbaaddi bishaan laf booranaa keessa guutan bishaan baasanii jallisii fi dhugaatillee fayyaduu danda'an kan gizee mulu piroojeektiin qabanii gizee mulu piroojeektiin bataa jira warra piroojeektii tan akkanaatti itti qabate booran rakkoo tanaaf saaxile inni mootummaa bakka gaa tokko irraan dhaqqabu qabaa waggaa mulu akkuma tokkollee dhaqqabee bakkaan hin ga'u gammoojjiin mamaanii balleessanii ejnaa anniin dhufti yeroo laalu gammoojjiin tun biqiltuu adda addaa feeti biqiltuun ammoo laftanaatti hin biqillu hin jirtu muki cirame waan badde kaan muka horiin ciramaa kaan nyaatan ciramaa biqiltuun uumamaatti hin jirtu waan misoom biqiltuu uumama irratti booran hin hojjetaan mootummaa ka booran kee jirulleen takka guyyaa tokkoof yaaleen beeku yoo kaya yaalee dhanta adda addaa daagaan sun seeraan itti fayyadaman ulaagaalee tokkollee guutatee namni itti fayyadamee biitan misoomsin jirtu biyyittiin akkisannanii yookaan kilaala kanaan itti garjajjabaa waan deemuu jirtuu fi inni guddaan misoom gammoojjummaa kan balleessuuf irratti hojjechuu haanin immoo qaamolee sila wanni kun barbaachistu dudduuf deebi'anii balaan tunta dhuftu balaa tammaan tolchiyaa balaa gaddeemuu jirtu qaamni nu keessaa agamtaa waan kan hordofee walchuu qabaa warri jedhulleen fudhachuu qabaa suni alaa furmaati dhibiin hin argamu. akka amma laallu kanatti haga deemee dhala namaa qamadee yookaan camadee akka sangaatti ittiin qotutti jira kun immoo maalirraa ka'ee wantoota lamarraa ka'ee tokkoffaa gara uumaa yookaan immoo waaqarraa dhufe yoo ta'u lammaffaa fi paarsentii guddaa wanti qabatee jiru mootummaan uummata achi jiru kanarraa ilaalcha wayii tokko godhuu fi dhabuusaadha. Uummata kana hamma inni horiin isaa yookaan immoo loowwan inni qabu sun jalaa dhumutti eeguun kun maalirraa ka'e hamma kana hundee mootummaan biyyaan nan bulche jedhu keessatti akkamitti hamma horiin dhumanii haga uummanni kara biraate akkuma yeroo darbe argaa turre namoonni tokko tokko dhuunfadha sadarkaa dhuunfatitti boorana jalaa loowwan dhumanii yookaan immoo beelaanii bishaaniif mi'aal geeffina waan jechuu namoonni dhuunfaa jedha sanatti hammasa itti deemamaa ture haga kana hunda garuu mootummaan waan tokko hin qufaane waan takka hin dubbanne kuni maalirraa dhufe mootummaan maali uummata kana nan bulcha jedhe yookaan immoo uummata inni bulchaa jiru jalatti akkamitti akkana ta'e kan jedhu sana mootummaan xiyyeeffannoo uummata kanaaf akka kenne agarsiisa osoo uummata kanaaf kan xiyyeeffannoo kennee jiraata ta'e mootummaan uummata kana hin ooltee bultee isaa akkuma nan bulcha jedhee siyaasa fayyadamu sana ooltee bultee isaa uummata isaa kana fayyada yookaan immoo tiksaa yookaan immoo hordofa jechuudha. Ooltee bultee uummata isaa kana gaafa hordofu immoo maal keessa jiru namni kun maal rakkatee maal immoo argatee uummanni godina kanaa uummanni aanaa kanaa uummanni immoo silaa kutaa kana keessa jiru kun akkam jira kan jedhu sana mootummaan bu'aa bayyisaa ooltee bultee isaa hordofee waan rakkatamu waan rakkoo ta'u waan gara namtolcheetiin dhufu rakkoowwan gara namtolcheetiin dhufullee manaa gochaa yookaan immoo to'achaa deema akkasumas immoo rakkoowwan gara uumamaatiin dhufan kanallee immoo eeguu danda'a ture. Ammas immoo mootummaan wanti uummata kana hin darare yookaan immoo hin gate birmachuu fi oduu qabu dhiisee jennu wantoota amma ka'an kana yoo ta'u fuuldurallee immoo mootummaan wantoota kanneen xiyyeeffannoo keessa galchee waan sanneen immoo tiksuu qaba namoota kanneen immoo eeguu qaba fuuldurattillee waan kana mootummaan birmachuu fi qaba. mootummaan haa xiqqaatu haa guddatu nama haa baay'atu haa immoo xiqqaatu nama 20 haa ta'u nama 10 haa ta'u amma dandeettii qabu hamma immoo sila harki isa dhaqqabe mootummaan gaa harki isaa bal'aadha jennee yaanna nuti inni waan jedhu hin beeku mootummaan waan sila isaan eeggatu yookaan immoo uummata kana fayyadu irratti hirmaachuu hojjechuu qaba tiraaktara qonnaa tokko yookaan immoo waan silaan isaan bakka isaan nama camadanii akka sangaatti ittiin qotan kana akka isaan immoo waan kana qotatan gochuu qaba mootummaan waan kana sirreessuu qaba mootummaan irraa ammallee uummanni booranaa yaa ta'u uummanni oromoo bal'aan kan inni eegu mootummaan kun cal jedhee aduma miidiyaa hawaasaa garas deeme yookaan immoo garasitti xiyyeeffate qofa dubbachuu osoo hin taane gaafuma immoo namni tokko yookaan waa'ee booranaa kaase waa jechuu osoo hin taane deebii kennuu osoo hin taane mootummaan garasitti xiyyeeffatee ofii isaatiif waan kana gochuu qaba deemee uummata kanaaf waan qotataniin sangaa jechuuf ugaa sangaa akka amma jennu kana akka amma itti jiru akka itti dhagaa jiru kana ta'ee jira waan ta'eef mootummaan ta'ee ittiin qotu kana mijeessuu qaba. Kan biraa immoo uummanni Oromoo bal'aan gola Oromiyaa kamiyyuu kutaa kamuu yaa ta'u keessa jiru waan kana sirreessuu qaba. Sirreessuu qaba yoo jedhu akka mootummaa sanatti humna qaba. Kana gochuu qaba jechuu koo miti. Akka Oromiyaatti Oromoon jiru
ummata kana bakka jiru waan gochuu fi qabu waanuma amma mootummaan illee gochuu qaba jennu kana parsentii 90 ol yoo mootummaan illee godhe Oromoon gara kaar biraa jiru immoo kadhaadhaan yaa ta'u yookaan immoo waaqa isaanii kadhachuudhaan yaa ta'u ummatuma kanallee immoo kara waa gargaarsutiin waa buuseetu mallee ummata kana gargaaruu qaba ummata kana cinaa jechuu qaba Oromoon bakka tokko yoo miidhamu Oromoo bakka biraa aadaa birmachuutillee walii dhaamuu qabna. Egaa dhaggeeffattoota keenya Oromoon Booranaa sadarkaa kanarratti argama. Ifatti bahuutu hanqateef malee rakkinni Oromoo yeroo kanatti kan caalu ta'uu mala. Oromoon yoo ka'es waliin cabus walumaan hunkutaa'uun waan hin oolleef waliif birmachuu fi rakkoolee keessaa wal baasuun malchiisaadha jechaa kan har'aa sumaan xumurra. Torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Qopheessaan Abdii Waaqayyooti. Kan isiniif dhiyeesse immoo an Iftuu Galataati. Nagaa keessa tura. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar